waan baay'ee tokko nama rifachiisuu fi waan baay'ee tokko garaa nama nyaatu dhugaa waaqaan baay'ee tokko nan rifadhe artistii Taajuu Shurubbee namni wallaaltan hin jirtanii artistii Oromoo keessa baay'ee jaalatamaaf kabajamaa sabboonaadha haadha manaasaa dhiyeenya biyya Jarmanitti fidate Jarman keessa jiraatanii haadha manaasaa dhiyeenya kan inni fidate arra garuu haadha manaasaa ajjeesee jedhame baay'ee tokko dubbatamaa jira sooshaal miidiyaan waa'ee isaa bichaadha miidiyaan biyya Jarman illee gabaasee jira inni garuu qabamee jira jedhanii dhugaa waaqaa mucayyoo bareedduu kana maal isa gootee ajjeesti namni walitti bu'aa sumsumni walitti bu'aa jaarsoliin illee yoo rakkoon jirate jaarsoliin gidduu seenanii araarsuu danda'u namoonni gurguddaan jiru garuu amma kana lubbuu namaa balleessu maal namni tamaare tokko akkamiin haadha manaasaa mucaa dhiyeenya biyyarraa fidate akkamiin haadha manaasaa lubbuu baasa waaqayyo araaraa buusu maal barrisaa dhugaa waaqaa maal inni wanti gurraaf hin tolledha kan nama nuti dhagaa jirru waan nama jibbisiisu kan nuti dhagaa jirru maal dhugaa waaqayyo ilmoon nama akkamiin haadha manaasaa alga tokkorra wajjin ciisan akkamiin lubbuu ishii baasa mucaa biyyarraa fide akkamiin lubbuu ishii baasa waan baay'ee tokko nama rifachiisu waan amanuun illee namatti ulfaatu inni garuu qabamee jiradhanii miidiyaan waa'ee isaanii bichaa haasaa jiru hundi keessanuu arguu dandeessu mucaa dhiyeenyadha kan inni biyyarraa fidate arra garuu ajjeese jechuu isaatu dhagahamaa jira maal yoo isaan taane hin gadhiisu ishimmoo yoo rabshaa jirate namni hin araarsa maal rakkoo qaba namni wallola hin araarama lubbuu baasuu maaltu fide lubbuu mucaa baasuu maaltu fide maalo yaa waaqayyo haraara kee busi baay'ee tokko waan nama gaddisiisu baay'ee tokko waan nama rifachiisu yoommoo isaa ta'uu baatte immoo warra qabdi warra isheetti hin gashu ishimmoo warra isheetti bilbilee wallolaara nu araarsaa jechuu moo haala salphaadha waansa salphaa waan baay'ee nutoo jiru lubbuu intala tokko balleessaa lubbuu qaalii balleessee mucaan akka margaartan kunoo ijoollee dhalleetii erga isa bira dhuftee naannoo ji'a 2-3 kana hin caalu biyyarraa reef dhuftedhanii inni kan jiraatu Jarmanidha nikaa godhateetu maatii ishee irraa fidatee jedhanii har'a garuu kun akkuma gaamaa jiru lubbuu ishee baasedhanii waaqayyo gooftaan araara isaa buusu maal dhugaa waaqaan baay'ee rifadhe maal barri kun yaa waaqayyo maal ilmoon nama akkamitti haadha manaasaa ajjeesa haadha manaasaa moo haati manaa ofii koo waan hunda ofiiti haati manaa koo haadha obboleettiidha obboleessa waan hunda ofiiti haadha manaa ofii jechuun kafana ofiiti akkamittiin haadha manaasaa algaa tokkorra wajjin ciisan algaa tokkorra wajjin bulan wajjin nyaatanii wajjin dhugan wajjin ba'anii wajjin galan akkamitti haadha manaasaa ajjeesa yoo isaan taane addan ba'anii adda ba'uun salphaadha ajjeesuurra adda ba'uun salphaadha yoo isaan taane hin gadhiisu akkamitti lubbuu namaa baasa namni maal hojjoo yaa waaqayyo baay'ee tokko waan nama rifachiisu dhugaa waaqaa bara maaliiti kun bara haaraa tokko jennee jalqabne maal dhagaa jirra yaa waaqayyo an baay'ee rifadhe artii Oromootidha Taajuddiin jechuun nama artii Oromoo keessatti guddatedha. Sirbisaa beekamtii qaba Oromoo biratti. Nama tamaaredha. Akkamitti garuu lubbuu haadha manaasaa akkamitti akka inni baase waaqayyoo ifa nuti hin beeknu. Maatii fi firoottan isheetii fi jajjabina haa kennu jennaa ishee immoo waaqayyoo jannata ishee haa gashu. Baay'ee tokko nama rifachiisa. Haadha manaa ofii maal haadha manaa ofii moo haadha manaa ofii ajjeesu maalo yaa waaqayyo haraara kee buusi waaqayyo haraara isaa buusu baay'ee tokko nama rifachiisa yoo isaa hin taane gadhiisu bara maaliiti ijoo bara maaliiti waan sabaqa waanuma tolu dhagaan jiru gurri keenya maaf waan tolu dhaga'u laata
Maal dhiirri maaf garaa jabaata? Dhiira yeroo jedhamu dhiira hunda miti. Jira maal dubartii baay'ee akka haadhasaa haadha manaasaa akka ilmoo isaatti kan haadha manaasaa kunuunsu baay'ee jiru. Maal dhiirri tokko garuu maqaa dhiiraa maaf balleessa? Maqaadhumaaf dhiiradha. Akkamitti haadha manaasaa akkamittiin ajjeesa namni?